Sigalera, borchikera mursisiti guddu keetti dabalsiisi. Gobas. Thank you. Okay. Ashe. Samira. Naam. Bagana gaanufte. Bagana gaanufte. Akkami? Akkam nagaadha? Jirra maalti gargaar? Laa maamiti. Maaliif ol galte? Galtee argannaan ol si gashe maaliif? Maal rakkoo qabda? Moo yaada qabda uummatarraa? Rakkoon qabu. Ha? Yaada qabda uummatarraa siin jedhe. Laa rakkoon qabu. Ishee kottu gadi bu'ika. Kookeeti bagana gaanufte akkami? Kookeeti. Mana mallatte. Waan haasoftu wallaaltee dhuftee arraba ishee keessaa nyaate kanaaf. Waan haasoftu hin beektu. Odeessituun mandaraa. Kanaaf mallatte. Ishee. Si malee. Uyyee akkami naguma? Bagana gaanufte akkami? Nagaa galata rabbii wayisi gaafadha dheetanan lubbu. Waa'ee maaliiti? Waa'ee hojii kanarra wal qabatee mana madaamii kan. Ishee. Madaamii maal godhu? Amma fakkeenyaaf kontiraata waggaa fixan mana biraa qayyarachuu hin danda'amu. Fakkeenya biirootti na geessi yoo jetteeni biirootti si geessullee baatan maal jechuu danda'amaa buyye. Kontiraata waggaa tokko fixxee kontiraanni waggaa lama malee waggaa tokko miti mirga biiroo dhaquu hin qabdu. Waggaa lama lubbu waggaa lama. Maaliif mana jijjiirrachuu barbaadde maal taate? Rakkoon maalidha? Isaan beekta silaa waggaa duraa bareeduma turanii achumarraan qaqayyaramaatuma dhufte sababa haadha isheetiin immoo. Ati maal goote? Keessanis himaa wuyye naa deebisimii barbaadu karaa keessa gatii yoo siroon natti. Ati maal goote? Oomaa godhee osoo hin taane nama 5 qabdi beektaa jaartiin Filiippoonota beektaa miiree Filiippoonota nama 5 qabdi mana kiyya kanatti immoo ani kubaa ta'ee kan hojjedha sii galee. Wanta hundaa natu hojjetaa garuu maatiin qaban waan ta'eef ijoolleen qaban waan ta'eef firiidemii qaba hojiin natti baay'atu baay'ates immoo inuman dalagaa jechuudha. Kezaan asii na fuutee qofa achitti na hojjechiisti baay'inaan mana kana keessa intaanuu inta saafaranii maal ta'anii asii bakka irra jirii achin taa'ichuun hin danda'ama. Achitti immoo isaan hin beektaa hin hojjetanuu maaliif maaf nan gargaarree ani silaa achi feetan asitti isaan gargaaruudhaa dhufee isaan maa nan gargaarree hoon jedheen isaan nama gaarii miti ati nama gaariidha naan jedhan naatti alalanii bara. Isaan nama gaarii miti kanaafuu ati akka intala keenyatti silaallaa. Naan jedhanii kanaatti alalan kanatti jaartiin immoo qittuma nuyi kaddaamaadha ganama kaatee qittuma nuyi kaanuu kaatee kushinaadhaan baatu. Innaa sababa isheetiin jaartiidhaan walitti buunee oo nyaatanis maa nyaatan oo dhuganis maa dhugan jettii sababa isheetiin walitti buunee ani bakka kaddaamaa ofii kenna fudhatte malee achitti miti ani asii dhaqee hoggaan achitti hojjedhu isaan nan gargaaran kophaa kiyyan dhiibee hojjedha kanaafuu ati siif na fudhattee maaliifin achitti dalagan jedhee. Kezana achitti achi akkas jennaanin amma dhaqitu hojjedhu kushinaan jetteen hojjedhu jedheeni bakka ona geessites naa geessitu dheetinani gaafa saniin dhaabdee naan bistee hin dhaqxu bakka achi naan jette naan bistee erga sanii ija badaa bakka ofin eeggadha'uudha baxaam itti sodaadha bakka baxaam itti sodaadha har'a nagalchitii boruu nagalchitiin beekula. Kanaafuu ishee maaliif sodaattati? Yoo biyyatti si deebiste maal sodaatte? Akkas osoo hin taane ani immoo akkasitti ittiin qobboofne malee rakkina biraallee hin qabu garuu ittiin qobboofne kaa galuudha hojiin barbaade hojjechuu. Yeroo tokko
waan nu yaadnee fi waan nu karoorsin addaan jalaa baduu danda'a. Eegalee waan ati yaadduu fi waan ati karoorsitu wal sii fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ati immoo hin barsiifte isaanii dhaxxee hojjechuu. Kanaaf immoo takka barsiifte naan isaan immoo ofirraan deebi'an. Silaa gaafuma dura isheen naqxatiin jettu ani hin naqottaane. Namni akka intala isheetti si ilaalus hin jiru. Arabni akka intala isheetti si ilaaltus hin jiru. Na goyoomsanii ani goyyoomu qofa osoo hin taane inuman dalagadha jedheetuma nani malee goyyooma sin qabu beeketuman hojjedha oduman beekun hojjedha natti baay'ateetuma nani malee amma immoo na salacha'ee bakka natti baay'atee isaan taane arba shirisaa wanno silkii gorogguranii dhugaa rabbii anuma ajijan isaanillee na ajijatan bara kaddaama isaaniitti qabeen. Yoo biyyatti galta rakkoo maalii qabda? Sama rakkoo garuu rakkinaan qabu. Rakkoon qabu garuu kan namni immoo biyyaa bahuun dalagachuu fi bakka kaayyeffatte san hoggaa sii ga'uu diduu malee. Afaan Arabiffaa sirriitti beektaa? Afaan Arabiffaa sirriitti beektaa? Nan danda'a afaan Arabiffaa. Galiitti Kuweetii qopheessa jirtaati? Ani biyyaatti duraan na hojjette sana hin jira. Kwaatarii? Galiitti Kuweetiin kotta kamitiin akka dhuftu sittan agarsiisa karaasa. Birrii tokkoon kaffalee. Malee asitti hin danda'amu jechuudha. Hin danda'amu jechuu hin danda'an. Madaamiin kee garuu nama gadhee waan taate jirtuu fi waan jijjiirtu natti fakkaatu bilookii si gochuu dandeessi. Viizaa kee bilookii gochuu dandeessi. Kanaafiyyuu biyyatti galiitii biyya Kwaatarii kottu. Osee farkaa qabda. Biyya Kuweetii kottu. Yaa ta'u ishee galatoomii lubbuu. Toolona godhii fi yeroo fi osii kee qopheeffatte waan hunda qopheeffattee tokko kamitiin akka dhuftu sittanii maal? Yaa ta'u ishee. Gali biyyatti. Janna kamiin. Manni tokko gadhee yoo ta'e biyya biraa deemuu dandeessa waan ta'eef isheen iyyuu siin gashee tokko si kadhatte deebiste yeroo ta'e dhangala bakka itti wanni dhaqa. Yaa ta'u ishee lubbuu. Galatoomii ishee na teessisuu keessatti galatoomii. Rakkoon qabu. Jabaadhu. Toolona godhii fi na dubbisi sittanii maa biiroon isaa eessa akka ta'e. Ishee. Rakkoon qabu. Natsaa dhuftanii teessanii madaamii hudduu bantuun kadhateena. Natsaa dhuftanii. Rabbii sagalatu nagaa qabu. Akkam jirtan? Jira. Maashaallah baga jiraatte akkam dalagaa maal fakkaata? Bareedaadha. Maashaallah. Waa'ee biyya Kwaatariin nama fiduu ni dandeessaa? Nama afaan beeku? Isheen amma haasa'aa turte. Maal godhatu waa'ee nama waa'ee keenyaa softu? Waa'ee keenyaa softu waa'ee nama maal godhu? Beektee waa'ee keenyaa softu? Hin beeku waa'ee kana barsiisi. Raafuu waa'ee kee bartee deebi'ee kottu. Camlaaqa. Daldalli. Qoshaasha. Intallammaa maaloo nammaa beekamte waa'ee namaa warra dhuftanii taasifatu kan dura kusii taasifatte makka waa'ee namaa dhuftanii taasifte waa'ee kee bichaa haasa'e qoshaasha. Mana bunaa jirra miti kan dhufte waa'ee namaa natti taasiftu ikka kaa'amu. Mana bunaa irra hin jiramu? Wakkusmaan bas. Inni wakkusmaan tokkeen kan qabate waa uummanni fayyaa qabaachuu dhiiseera. Sammuun isaa hiikkateera uummata mana kana.
Kanayyuu fooloon goonee dhuftee immoo intirii taate ximbaataan naqabaa nagadhiisaa gadeensi darbadha. Wuddoocha fiqirooche baaninjaanii maaliin xabbafama? Sukkaaraa moo ashaboodhaan xabbafama? Baaninjaanii warri nyaata hojjettan maaliin xabbasamu? Maal godhetti dhuftee waa'ee namaa natti haasofta? Ika kaa'amu ashaboodha. Ishi waa'ee isheeyyuun beektu waa'ee namaa dhuftee natti haasofti. Mana bunaa keessan banadhee mana bunaa hin jiratti fakkaata. Orkus warra waa'ee isaanii hin beekne waa'ee namaa haasa'u kan bicha tuna danda'ame miidiyaarraa xaragee ishee fixee xiyyitiidhaan ishee dhee fixa. Waa'ee namaa natti maasee waa'ee koo malee waa'ee namaa hin beeku. Kanatti dhuftee waa'ee namaa natti amantooti eenyu waan taateef kan dhuftee waa'ee namaa natti haasoftu. Waa'ee geeyyuun beektu waa'ee namaa haasofta. Orkus warri gaaffii qabdu hin jirtu. Kanaayyuu immoo hirribni ishee qabee hirriba keessa teessee natti haasaa jirti. Hirriba keessa jirti. Kan akkasutti hirriba keessa hirriba shan xumurree dhuftee hirriba keessa kaatee dhufte kun hirribeenyaa wayii nana. Hirriba kee tuun xumuree natti dhufta. Hirriba kee xumurii qabda. Orkus kun garuu tabalaashaa akkanuma yoo itti jedhe naa wayyaa waaqa yaa gaari. Itti dhisnaan hin jenne madaamiin kan. Ishi hirriba ishee tuun xumurii dhufte hirriba keessa kaate. Dubbiin miidhagina zubaate dubbiidhaaf as baate. Baanaa softu gaafa dhabdu dubbiidhaaf as baate. Ishi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Detawi akami. Alhamdulillah. Akami nagana. Dara wallahi wajidakam. Farida. Kweti zati awe. Folona devise jole brigal jasura dene gisi kalatti to kor gasino gasi turi amma mosini muhammad chandru nanjate bekta. Bererga coba bade. Kabadu lakkoofsa isaa. Hawwiina ergeetta. Ay mobile biraan qabu kaawwito. Keessa na barreessu godde yoo ni raanfanne. Barreessanii miiseejiin ko cufaadha ijoolleen siifa barreessanii gadi bu'i barreeffadhu sittanii maajala taa'ite. Hawwiinaa kennite duukaa softa. Amma mergachuu barbaadde birrii. Harka afurwee. Dhibba afurwee. Hawwiina ergee jettaani yoo birriin kun si jalaa bade ani ittiin gaafatamu. Hawwiitu na ergee hawwiinaa kenna lakkoofsa keettaani. Innis beeka waan ta'eef si erga. Itti himi ka eenyu akkasii laata. Gadi bu'i barreeffadhu. Warri koomentiin barreeffadhu. Si harkaa fuudhee si erga garuu lubbu. Birriin kee guddaadha waan ta'eef. Si harkaa fuudhee si